السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو جرجرتو نغا كيساني فيوما الحمد لله نغا فيا كوتي نغا فيا كينيا اسن اللي بك جرتان تندما كيساني يو ربين نغا سنها تاسيسو نموني فيديو كو إلالتاني انغت امورا لايكينا قول أجرتانو نموني نججبي ساجرتانو كومنتين سجابات ويتاني galatooma ulfaadhaa jazakumullahu khairan isin illee waan isin irra jirtan irratti rabbiin isin hajabeessu kuma argaa jirtan bahuuf deemna bakkee bahuuf kaana jechuudha inshallah har'ammoo aluma manaa baanu kaasee inshallah hanga bakka geenyu sanatti haalinaaf mijatee viidiyoo kan isiniif waraabu ta'a. isin bicha like godha video ko like godha na jabeessa hanga xumura laala yomayyuu bakka waa irra isin fayyadu dhiseyyuu yoma egaa namoota baay'eetu haala biyyaamee biyya yaanne akkuma biyya ala bakkee beeyatu sala karaa deemtu soma akkasii video hojjedhu gadhiisi jettanii namoonni baay'een keessaan illee yaadana kennaa turtanii kanaafi kan isinitti tolellee like godha laala kan isinitti tolellee haa waluma jabeessuudhaafi video banaa dhiisaan isiniin jedha inshallah wifiin kan madaamiiti gatitee jennaan akkasii kun akkuma argitanuu karaa qabanneerra deemaa jirra egaa lafti gannan beektu rooba noqqaaha qanii tokko caama yeroo ta'e qanii tokko rooba mana keenyarraa hanguma bicuu wayii deemne baajaajii qabanna bakka karatti masii ammarra argitan kana jechuudha hanga karaa baajaajii bahanutti an keessatti wantin jibbumaanni mana karaarraa fagoo ta'e mana fakkeenyaaf taaksii irraa bu'ame yookiin baajaajii irraa bu'ame lafa karaa amma ta'e wayii daqiiquma ta'e wayii deemsisu laan jaalladhuan na qodaa baatanii deemsa kanas badaan jaalladhu gatii ta'e naannatu manni karaatti mana karaatti dhiyoonnatti tola jechuudha maaliif iyyummoo sanuma wayyana mana keessoo galaa fa'i mana akkasii badaanaan ta'u akkasii yeroo dhoqqee kana fa'i nama rakkisa galaa daa'ima fudhanii deemuun qodaa fudhanii deemuu waan akkasii baajaajiin kontiraata yoo jedhamte karaa birrii 10 yookiin birrii 20 deemtu birrii 500 matu jechuudha kontiraata jedhamnaan maqaan kontiraataa wayii dhagaamnaan jechuudha na akka baalukkaadha birrii qabdeedhanii kontiraata yoo jetteen waan birrii 10 wallahi waan birrii 10 15 deemamu 500 matu jechuudha akkasii haalli biyya kanaaf rabbiin inshallah uma khairii hunda nuuf hawwafu akkuma argitan ukaa kunoo karaa qabannee jirra mee karaan kun karaa eessaati yaada keessan tilmaama keessan komentii jala kaa'aa yoo namoonni viidiyoo xumurtan egaa inuma bartu jedhee yaada namoonni immoo jalqabarra komentii barreessitanuu mee karaan kun karaa kamii namoonni akkuma bantaniin viidiyoo dhaggeeffataa komentii barreessitanuu jechuudha eessa karaa eessa geessu na ajibbiidha kan hanga kana deemnee baajaajii irraa buunee jirra gaasii birrii 10 dhufa jechuudha namni tokko otoo hanguma bakka deemaa jirru sanaan argitu gaa bakka deemaa jirru sanallee hanga sanaa deemne meeqa nuun jedhu birrii 200 gadi hin deemnu jechuudha lamma ajippii hanga bakka amma baajaajii irraa buunee birrii 10 dhufne asiin taaksisii kan ammoo irraan olee hospitaalaati birrii 5 otoo immoo qaxxataa ajippii dhuma kontiraata jedhame birrii 200 sanaa gadi nama hin geessitu jechuudha baajaajiin akkasii kun akkuma argitanuu geenye jirra gibbii hospitaalaarraa maashaallah namni akka kana dhaabataa jira jechuudha la urgalchuu didanii saatiin kun illee naannoo saatii 4tii namni ka dhukkubsataa dubbisuu maatii ofii tas keessa jira dubbisuu waan akkasii yaalii wama garagaraatiif dhufaa garuu haala kanaanii karaa poolisoota meeqatu jiru jechuudha dhaabatanii galchuu didanii calluma jennee dhuma ulgallee jechuudha dhaabannee yaa rabbi akkamitti ulgalleedhaa turre garuu kaardii qabadheen turanii kaardii narka jiraasi daa'imni selwaanaanis narka jirti akkuma argitan elwaana fuudhee deemaa turre
akkasitti namni tokko mee kottaa borsaan hin fattashama wanti hundi hin fattashama wal golamu rabbuma namarraa qaba subhaanallah nama meeqa laapunoo poolisii meeqa bira dabarfanne jechuudha namumti abbaa kanaa nuun jedhan jiru calluma jennee ol gallee namni erga ganamaa aduurra dhaabata jechuudha annaa laa kulli haal amrii hunda rabbuma nama laaffisa jechuufaniin kana kaasee daqiiquma tokko illee hunda hin dhaabbanne jechuudha akkasii kun akkuma argitan gibbiin hospitaala yuunivarsiitii Jimmaa kana fakkaata maashaallah nuuraan isaallee hin bareeda ka hin bareeda garuu rabbiin bakka kana nama naabin wallahi rabbiin bakka kana isin hin naabinii inshaallah isinillee maatii keessanillee yaa ka wantoota garagaraatti as dhufamuun hin oolamu dahaafis hin dhufamaa yeroo ammaa kana namni manatti daaruun jiru hospitaalli moorii farii xeenaa xaabiyaa irraa malee hin taqabbalu yeroo ammaa kana nama hospitaalatti da'uu dadhabee riifar godhame sayyuu riifariin Shanangibeetti godhama hospitaalli gandaa Shanangibeetti riifarii gooti Shanangibeen immoo yoo fi dadhabde hospitaala yuunivarsiitii kanatti riifarii godha jechuudha riifaraal hospitaalii jedhamee beekama akkasumallee hospitaala yuunivarsiitii guddaa jechuun beekamaadha akka Itoophiyaatti Tuqur Ambassaatti taane hospitaala kana jechuudha akka Itoophiyaatti akkasii hunda goggoruu baadhee natti fakkaata hunda goggorallee harramaa akkasii inshaallah nullee yeroo hedduu as keessatti dabarsinee yeroo dheeraa hospitaala kana keessatti dabarsinee alhamdulillah alaa kulli haal waloo anaan argitanii kuttee bakka itti dhalatte illeedha asitti dhalatte kuttee baate jechuudha innaa egaa hadhaa akkuma beekamu maaliifan hin dhufee qaxaroo ilaalamuufan hin dhufee jechuudha namoonni illee shakkii yaadaan jirtanuu yaa ani hinuman isinitti maan jedhaa ture isinum mootuu ani nimini bartanii jirtu alhamdulillah wama hundaaf iyyuu rabbiin kan khayrii naaf godhu du'aayinaa godhaa wama na jaallattanuuf namuma khayrii namaa gammadutu gaa waan namaa baruu barbaada kanaafi tilmaamni keessan sirriidha inshallah yoo rabbi jedhee egaa helwaanaan obboleessa yookiin obboleettii argachuuf deemtii yoo fedha rabbii guddaa ta'e jechuudha inshallah innaa du'aayinaa godhaa egaa kanaan dura gillittiin ilaalamaa ture amma immoo hospitaala kanatti ilaalama jechuudha kaardiillee qaba jechuudha kanaan duraan yeroo helwaanaa da'uu baafadhe sanaa isas qaba gatii ta'e jennaani dirqama immoo asitti ilaalamuuni gilliin illee biyya keenyatti yoo booddee dhumarra gahee yookiin amaliyaa fa'ii humna jiraatti ol ta'e amaliyaa keessatti hospitaaluma kana fidanii nama godhu jechuudha akkas wayin dhaga'e gaalaan argine yeroo helwaanaan gillii wayisiin deemne dhuunfaa jechuudha asumattanii kitittilii jalqabee hordoffii asumattaniin daheen jechuudha isii kanaaf waa'ee gilliirraa quban qabu garuu isa kana jalqabuma jechuun hospitaalli yeroo baay'ee namatti fudhata guyyaa guutuu asoolanii maal jedhanii jechuudha kana hidheetaniin gillii immoo sa'aatiidhuma dhadhetti sa'a tokko sana caalasitti hin fudhatu kana hidheetan achitti hordoffii godhaa ture amma garuu dirqamaa sittis kitittilii qabaachuun qaba hordoffii qabaachuu qaba gatii ta'e jennaanan as dhufe har'aa akkuma argitan maashaallah dubartoonni akkan qaban jechuudha kanii kun qaxaroodhaaf dhufanii warafaa eeggataaran warafaan isaallee akkan qabu kun gaalaa yoona subii sa'aatii 2 sa'a 3tti dhufee as jira naannoo sa'aatii 4 as geenye nuyi afurumaaf waan akkasiitti as geenye kaardii qabadhee saniin gale jechuudha kaardii waggaa meeqa mana of bira tursee fuudhanii galuun illee hin eeyyamamu garuu yeroo sana baay'een asitti deddeebi'aa ture gatii ta'ennaan amma dhufanii kaardii gaafatanii isa barbaadaa ooluunuu sa'aatii 1-2 namatti fudhataa kana hidheetan kaardii koo fudhadhee galee waggaa kana hunda of bira tursee mana seeraan lafa kaadhee jechuudha utuun asitti dhiiseera ta'e inuman argadhu iyyuu kaardicha badeera namaan jedhu barbaaduu taateyaanii jechuudha naa bicate kaardii waggaa 3 olii jechuudha
Na garuu isa kana xixiqqii tokko malee borsaa koo keessaa baafadheetti kennadhee kun akkuma argitan warafaan isaa kan qabu shuftu warafaan isaa kan qabu kana fakkaata. Egaa rabbiin immoo nama gargaara. Biyya keenyatti maanni jecha wayii jira, jecha warreessuma kooti yeroo baay'ee jettu wayii mammaaksa wayii jechuudha. Zagam kaalla በሰማይ መንገድ አለ itti zagam kuni biyya keenyaaf barbaachisa jechuudha. Manni za zamad ga ganzab ምላስ zagam akkasnaan jettee mammaakti jechuudha. Yeroon bicuu maal jechuudhaan jedhaan akkas jettee natti himti. Zagam za zamad fira ga ganzab birrii ምላስ afaan arraba reeffachuu jechuudha. Kana yoo qabaatte kana sadan yoo qabaatte samaayirraan karaan jiraan jetti. Dhugaadha isaa jechichi. Naan malaa namni kun hundi akka kanatti taa'u misaallee asitti dhiisanii ni ba'u jechuudha. Jarree doktoroota narsootaa ofiifis dafameen hojjetamuu biyya keenya rakkoo guddaa jira wallaahi. Sa'aatii yeroo hin eegamu. Namni asii taa'u kana gariin taa'ee fa'i ogeessonni gariin ta'anii fa'i silkii goroggoruu gariin jiru kan rabbummaadhuma hojjetu kan birrii qofaaf hojjetu osoo hin taane egaa kan rabbummaadha hojjetu jira. Akkuma beekamu biyya keenyatti waa hedduu argina dhageenya mitiire chillaa baay'innatii yookiin maaliin lubbuu namoota hedduutu dabarfata dogoggoraa kimiitiin jechuudha. Nama meeqatu rakkoo meeqa keessa gala yaa'oo rabbi dabarseef garuu bakka sababaan ta'ee jechuudha. Kun manni itti gaafatamummaa ofii fudhachuu dhiisuurraan kan ka'e. Amma yoo alaa fi ala qaawwee irra jiraate malee hin hojjetu hojjetaan gariin kanuma dhuunfaallee yoo ta'e gaayaa jechuudha. Kun immoo kan mootummaatii gaa nama lillaahi jedhetu sa'aatii hojii isaa eegee hojjetanni kaan wallaahi achi harka tokkoon dhukkubsataa qabaa harka tokkoon tiiktookii ilaalu xayyala yaanne waa hedduun hospitaala kana keessa yeroo baay'een ture waa hedduu argaan dhagaara ture jechuudha. Naa dogoggoraanii qorichi nama biraatii kennamee ijoolleen meeqa akka sanatti lubbuu sii dhabdee maalii bakka namaa xiyyeeffatanii namni kun yeroo baay'ee fudhateera yeroo baay'ee as turedhanii dafanii nama keessummeessanii nama gaggeessuun hin jiru. Naagaa rakkina guddaa jira jechuudha biyya keenya. Akkuma sana immoo doktoroonni narsoonni akkam gaggaariin akkam namaan kabanu jiru jechuudha. Akkuma sana immoo kan wanti tokko waa tokkotti hin fakkaanne jiru. Hundumaafuu rabbi halaafisu akkasitti gaanu yamma sa'aatii 4 walakkaa moo 4 waan akkasii keessatti achi qaqqabnee hin sabamu gala hadda fixachuun sila ganaa laaboraatoorii guutuun ilaalamaa astraasaawundii yookiin iikoon ganaa ilaalamaa kana sila guyyaa 3 deebi'eeyyuu hin fixu. Garuu manni subhaanallah sa'aatii 4 fi walakkaatti moo maalu afurumaaf roobii walakkaa waan akkasiitti achi ga'ee jechuudha. Sa'aatii 6 waa hunda xumuradhee bahe. Sababni isaas maashaallah nama tokkotu as keessa jira kan gwaddeenyaa abbaa manaa kooti jechuudha. Inni iddoon kun iddoo bakka da'umsaati. Bakki kitittilii gadii kana irra keessoon fooqiin kun immoo bakka da'umsaa olitti galamu jechuudha. Innaa akkasittan kunoo xumuradhee bahaa jira jechuudha. Amma sa'aatii kana waa hundayyuu astraasaawundiis ilaalamee laaboraatoorii dhiiga waa hunda kennee bahaatiin jira. Isatu gwaddeenyaa abbaa manaa kootii sanatti nu gargaaree jechuudha. Waa hundayyuu nu guuteennaatis warafaa malee seeraan ala dhattee jechuun keessan hin oolu. Egaa maal egaa dadhabeen jira daa'ima qabannee jirra. Tuma ta'e garuu sana hidheemoo namni nama hin beekne nama azzanii akkasitti nama keessummeessu. Gatii sababa kara beekumsaatiin ta'ee haala salphaa ta'een sa'aatii 2 kan hin guunne keessatti xumuradhee alhamdulillah deebi'aan jira jechuudha. Duraan kan hin hordoffii as hospitaala kana na tola jechuudha. Hordoffiin godhamu astraasaawundiinis laaboraatooriin as keessa jiru hundi tola.
yoo bakkeedhaa nama ajajan malee. Innaa qorichi faarmaasii asuma keessaa bitamullee yoo inshuraansii qabaatte tola bitattaa, yoo inshuraansii hin qabaannellee gatiin akka sabakkee hin jabaatu. Akkasii kanan hanga yoo na hospitaala kanatti hordoffii godhachuu dhiisee fi sababaa yeroo qanii guutuu asooluudha jechuudha laas dhufanii. Kanaa jedheetaniin dhiisee ture adda garuu alhamdulillah akka yaadamneeni sa'aatii 2 waan hin guunne keessatti xumuradhee baatiin jira jechuudha. Amma baharraa sa'aatii 6 jechuudha yeroo kana. Narsoonni hundinuyyuu bakka sa'aatii ba'umsa jaraati bahaniiru hojii dhiisanii. Akkasiin sinin jedha inshaallah hordoftoota koo egaa tilmaamiin keessanis dhugaa ture akkasuma eeyyen yoo isin uskuu fedheetii miti isin maatiidha. Akkuma isin weettanii mufaaja'a yookiin sarpiraayizii isin gochuufaniin ture ganaan tasakkaanee irratti bartanii jechuudha. Akkasii maaliif iyyuu du'aa illee naa godhaa jirtanii amiin inshaallah ammas naa godhaa akka rabbiin nagaan egaa qaniin isaallee ga'ee nagaan rabbiin na eegutti inshaallah. Kana booda waan jiru haala jiru hundayyuu kanan isin biraan ga'u ta'a. Maaliif isin jechuun maatiidha. Maatiidha jechuudha akkuma haati ganamaaf galgala waa'ee ilmoo sii dhagahuu barbaaddu tokkotti. Aniyyuu nama miidiyaarra yookiin yuutuubiirra hordofu tokko naman jaalladhu tokko baqqaawoo nan ilaalaa nan hordofaa waa'ee isaa akkaataa isaa kayrii isaa dhaga'uun nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf inshaallah anillee kanan isin biraan gahu ta'a. Namoonni naa gammaddanillee rabbiin kayrii hunda isin haa waffaqu. Waan isin jaallattaniin rabbi isin haa gahu. Helo'aanaan illee baay'ee tokko hawwitee jirti baay'ee jechuudha. Ani yeroon helo'aanaa ulfa ture ofii arguuf anin hawwaa baay'ee tokkon hawwaa ture. Hamma garuu isa si gammachuu si arguun hawwaara. Gammachuu gaafa isiin daa'ima argite gammaddu arguun hawwaara hamma saqon ofii kootii dhiisee. Innaa baay'ee tokko bakka yoon bahaa baasnaa mucaa baasnaa. Mucaan baafamuu dhufee jetti bismillah waan isin godhattu jechuudha yeroo astiraasawundii wanta arge ilaalamu. Innaa inshaallah rabbiin nagaa godhee achiin nu haa gahuu du'aa godhaa. Kun akkuma argitan baanee jirra gibbii keessaa. Misaas zuuriis manatti qaqqabannee alhamdulillah. Kunoo karaan illee yeroo asii gadi deemamu bareeda ture viidiyoon achi ol yeroo dhufamu sirriitti mul'atu. Garuu haala kanaan kun karaa hospitaalaa yookiin qociidhaa karaa ajiibii deemamu jechuudha. Karaan kun sirraa heeraa manni namaa karaatti sissiqee ture kunoo karaa gadiitiin hin jiru karroolii silaa yuunivarsiitiidha. Haala kanaan karaan kun hojjetamee jira jechuudha. Akkuma argitan kana fakkaata gaa karaan sirraa darbee numa bareedaa karaan immoo sichi sirraa'uudha manni namaa diddiigamaa jiru baay'ee tokko qalbii nama cabsaa. Egaa hundaafuu inshaallah rabbi kayrii godhu. Hordoftoota koo viidiyoon addaa baay'ee tokko dheerate namoonni hanga yoonaa ilaaltan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa. Mee komantii jala hanga xumuraan laalee jedhaati inshaallah laayikii godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.